Itoophiyaan waa'ee lammiilee Suudiitti duunitti murtaa'e irratti marii irra jirti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Suudi Arabiyaa keessatti lammiilee Itoophiyaa adeemsa seeraa jala jiranii fi murteen irratti darbe ilaalchisuun aangawoota biyyattii dhimmichi isaan ilaallatu waliin itti dhiyeenyaan mari'achaa akka jiru beekse. Suudi Arabiyaan ji'oota ja'an darban amajjii hanga waxabajjii jiru keessatti lammiilee Itoophiyaa 7 du'aan adabuu gartuun mirga namoomaaf falmu Amnesty International ibsa 7 dura baaseen beekseera. Mana hidhaa Hamis Mushaayit jedhamutti qofa yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 63 ta'an murteen du'aa itti muramee akka eeggataa jiran dhaabbileen idil addunyaa mirga namoomaaf falman Amnesty fi Human Rights Watch ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa adoolessa 6 bara 2018 baaseen mootummaan Itoophiyaa nageenya lammiilee ala jiran eegumsaa fi deeggarsa qoonsilaaf bakka guddaa akka kennu ibseera. Kana waliin wal qabatee lammiilee Itoophiyaa adeemsa seeraa jala jiranii fi murteen seeraa itti murame ilaalchisuun Suudii waliin sadarkaa mootummaa olaanaan mari'achuu akka itti fufe ibseera. Dabalataanis imbaasii Riyaad keessa jiruu fi qoonsilaa Jiddaa jiruun lammiilee Itoophiyaa haalli rakkisaan isaan qunname tarkaanfiin namummaa giddugala godhate akka fudhatamu carraaqii itti fufuu ibseera. Dabalataanis lammiileen Itoophiyaa furmaata akka argatan aangawoota Suudii waliin marii ijaaraa adeemsisaa akka jiru ibseera. Akka ministeerichi ibsetti yaalii taasiseen Suudii keessatti lammiileen murteen itti darbe 1971 dhiifama akka argatan dandeessiseera. Oduun ammaaf qabnu kana fakkaata. Channel kana subscribe godhaa. Viidiyoo kana like gochuu keessan hin dagatinaa. Hanga birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.